السلام عليكم ورحمة الله كم فياك سيد مارو بكون جرت نتناقا في سني فتاو أبي سورة صبا أدى إسني باسو سورة فيسبوك رتي بوستو كان وان كجيبا كيرون ساتي درب كان مو أمن تاني كان بيجي كينيا كيسن تاني كنو أكستي يعني كان كجيبام سورة سنة كان أدى إسني باسو إيسا تكتي بيجي إيسا تكتي كان أدى إسني باسو Aappii tokko isiniif argeera irraa fayyadamaa waliif sheer godhaa sheer waliif godhaa irraa fayyadamaa. Aappichis xiqqoo isin haawubsa. Search haawubsa. Search baay'ee jedhama. Search ergaatti miti. Search baay'ee miti. Qoyaa isiniif hin barreessaa. Search tani search by mg tani gadi buufattu kunuun saganaa jechuudha kunuun saganaa isuma duree jiru kan an buufadheen jira waan ta'eef koppiin hin godha buufattu jechuudha. Ayyee kun aappichi kan akkana godhee isinii fida amma dhaqeetan akka inni adda baasu isin agarsiisa jechuudha. Amma gidduu kana suuraa wayii feesbuuk irra gadhiifamee woboon Wallaggatti xiyyaara fixe kan jedhu wayii jira. Xiyyaara buuse kan jedhu wayii jira. Ayyee suuricha kun gadi buufadheera. Dhugaadha moo soba adda baafachuudhaaf aappichetti erga kun akka dura feesbuuk irratti gadi buufattu suuraa shakkitan sana. Facebook irraa gadi iddoo sanaa gadi buufattanii jechuudha bakka argitan sanaa gadi buufattanii MG keessa irra buufattanii kaatanii amma MG bakka footoon taa'u keessa hidhattanii akka nama sheer godhuutti gadi qabdu jechuudha isa sheer godhu sana tuqxu fakkeenyaaf isuma kanaa jechuudha sobaallaa lamaan kana kunoo iyyee amma kunoo nama erguu barbaadde immoo Facebook irratti immoo imeelii wal erguu barbaadde search baay'een kun dhufteetti. Search baay'ee kana irratti rukuttu jechuudha. Search baay'ee kana irratti dhufteeti isin search baay'ee irratti rukuttu suuricha sana. Amma kunoo amma fideera. Isa diimaa kana tun ta'in isa diimaa tokko dhiftanii isa kana rukuttu jechuudha. Sana akkana naanna'ee si kennitu ka'ee isinii fida. Ayyee kunoo fideera gala. Dhugaan akkanatti ifa baay'ee soomni akka itti bakka ba'a jechuudha kunoo xiyyaa'inuu yaalame. USA military kuno argaatti miti kuno iddoon jirri buufnee jedhan kuno akkanatti bu'e xiyyaarichi biyya keenyaa miti jechuudha Ameerikaadha akkanatti adda baafachuu jechuudha waan shakkitan. Aappii hedduu bareedaadha kuno jedhee kana fayyachabsine jedhaanii baay'ee haraam kunootila hedduudha xiyyaarichi nuti keessa kan nam'ee jiru. Kun immoo inni jedhee buufne jedhan kunoo ka biyya keenyaa miti jechuudha kunoo US military wantichi waan biyya Ameerikaa ta'e wayiiti. Kunoo dila suuraa amma ilaaltanii kaatame inni kun kunoo adda akkana gootanii adda baafachuu jechuudha. Wanti biraan Facebook irratti gadi buufattu Facebook irraa bakka suuraatti gadi buufattanii kun bakka suuraa keessa galtanii suuricha akka nama sheer godhu akkana gootu ninuu isiniif fida. Nama erguu barbaaddu moo maal kan jedhu isiniif fida. Xiqqoo naa obsaa kunoo nama erguu barbaaddu moo jedha. Facebook irratti miseenjii wal erguu barbaaddu moo search baay'ee ittiin dhufte search baay'ee itti kunoo kana gootanii rukutuu qofaa jechuudha. Waliif ergaa akka namni sobaan hin burjaajoofne kun amma isiniin jedheen ka'e isii kana rukuttu jechuudha. Qat godhee isinii fida. 2009 jechuudha wantichi kan inni ta'e ninuu immoo bara 2009 argatanii bara 2009 Texas moo eessatti jedhu.
deebiin agarsiisee jechuudha. Akkaan sobaan hin burjaajofne waliif sheer godhaa itti fayyadamaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. yuutuubii koo yoo feetan Kadir Zeenuu Oromoo app jedhama. Galatooma.